guyyaa tokko lafa kanarratti wal arguu dandeenya. Askootu asiin jira kallayyoo mudhiifoo hameegira. Ani maqaan koo Warqee Tiin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Wallagga Bahaa aanaa Jaree ganda Jirruutti yeroo ta'u, harmeen kiyyaa umriin koo waggaa 6 yeroo guutu na jalaa boqotte. Haatii fi abbaan koo qabeenya qabaatanis erga harmeen kiyya boqottee booddee garuu qabeenyi mana keessaa baay'ee qisaasaa dhufe. Anis barumsa koo kutaa tokkoffaa achuma ganda baadiyyaa sana keessatti abbaan kiyya na galche. Anaatii gaditti obboloota quxisuu 2 jira ture. Harmeen kiyya boqottee waggaa 2 booddee abbaan koo haadha manaa gara biraa fuudhe. Amalli haadha manaa abbaa kiyyaa shiyaaraa yookiin gayyaa keenya dhuftee ji'a muraasa booddee baay'ee nuti jijjiiramte. Anaa fi obboloonni koo quxisuus nyaata hamma abbaan keenyi qotisaatii galutti nuuf hin laatamu ture. Safuu yaa haadha ormaa nama jechisiisa. Obboleettiin keenya hangafaa adaadaa koo bira jiraatti. Anis guyyaa tokko abbaa kootiin anaan mana nama biraa na galchiitii hadaraa obboloota koo immoo hanga rabbi nu gargaaretti asuma isin bira haa taa'aniin jedhe. Innis haati buddeenaa keenya baay'ee akka nu rakkisaa jirtu waan beekeef akka na barsiisaniif gaaffii koo fudhatee achuma baadiyyaa keessa mana namaa na galche. Anis bakkan gale sanatti ji'a 3 ergan hojjedhee booddee mana barumsaa na galchaa jedheen yogguun isaan gaafadhu barana taa'ii loon eegii bahiitii bara dhufummoo mana barumsaa galtaanaan jedhani. Anis dubbii kanarratti waan waliin galleef dhiiseen mana abbaa kootti deebi'e. Haaluma kanaanis ganda baadiyyaa sana keessatti yoo xiqqaate haati buddeenaa koo waan naaf ta'uu diddeef gara mana nama 8 jijjiireen galeera. Kana gidduuttis ijoollummaan bu'aa bahii jireenyaa hedduun na mudachuun isaanii noolle. Dhumarratti achuma nama biyya keenyaa kan ta'e magaalaa Naqqamtee kan jiraatu tokko obboleessan isaa kan guddisuuf abbaan koo na laate. Innis akkuman deemetti mana barumsaa Daaloo jedhamutti kutaa 1 hanga 3tti seeraan na barsiise. Kutaa 3ffaa yeroon baradhu garuu haadha manaasaa waliin walitti bu'uu waan jalqabneef mana isaatii baheen gara mana obboloota isaatti na galche. Haa ta'u malee garuu ammas obboleettiinsaa inni bira na galche ijaan argaa koo na jibbite. Nan yaadadha guyyaa tokko guyyaansaa dafinoo yookiin wiixatadha. Yuunifoormii mana barumsaaf miiccadheen kaa'ee fi uffata shamizii jalattiin uffadhu eelee buddeenaa jala na jalaa keessee cilaattiin itti na jalaa dibameen argadhe. Anaa fi ishees mana sana keessatti waan walii galuu dadhabneef obboleessa isheetiin gara abbaa kootti na galchiidheen gara ganda baadiyyaa biyya kootti abbaa koo biratti hin deebi'e. Haa ta'u malee ammas garuu gayyaa koo waliin walii galuu hin dandeenye. Isheenis yoo barbaadde nyaata nuuf laatti yoo barbaadde immoo hagabuu koo na oolchiti. Anis guyyaa tokko aareen baadiyyaa kana keessaa nan badeedheen ofirratti murteesse. Kanumaanis Jirruurraa hanga magaalaa Jareetti deemsa sa'aatii 2 lafootiin guyyaa saafaan deeme. Magaalaa Jareetii hanga Baakkoottis akkanuma sodaa tokko malee miillaan hin imale. Kanumaanis yogguu magaalaa Baakkoo mana namaan argu kanatti namoonni gara magaalaa Naqqamtee deemuuf qarshiin dhabe jedheen itti madde qarshii walitti naa buusuutiin hanga magaalaa Naqqamteetti qarshii na ga'u walitti naaf buusanii. Anis kanumaan gara magaalaa Naqqamteetti ni male. Magaalaa Naqqamtees jaartii buddeena tolchitee jiraattu naannoo mana andura galaa turee jiraatu tokko bira deemeen isheenis akka mucaa isheetti waan na laaltuuf mana nama fira ishee ta'e na galchitee barumsa koos shanyii mana barumsaa Daaloorraa gara burqaa jaatuutti jijjiirradheen barachuu eegale. Bakkan ani deeme hundumaa rakkoon hin dhibuutii manan amma gale keessa immoo abbaan manaa manichaa halkan bakka rafuutti dhufee baay'ee na jeeqa. Anis otoon iyyiin dafii bakka ciisichaa koo kana keessaa bahi yeroon jedhu na doorsisaa gara haadha manaasaa deema. Osuman kanaan rakkachaa magaalaa Naqqamtee keessa mana kana keessa jiraachaa jiru gaggeessa kolleejjii New Generation fuulduraa kophee qulqulleessu tokko waliin akka tasaa wal barre. Maqaan isaa Baalchaa yookiin Baalshaa jedhama. Innis harmeen isaa harka qalleeyyii waan taateef magaalaa biraarraa barumsa addaan kutee waanuma argate hojjetee akka jiraatu natti hime. Baay'ee mucaa qalbii qabeessadha. Bakkan ergaa deemu kamittiyyuu na biraa hin hafu. Otoo waliin argin guyyaa tokkoyyuu noollu. Jireenya
jireenya koofis abdii guddaa naaf ta'aa ture. Yogguun bakka hojii isaa bira darbu kophee qulqulleessaa jiru dhiisee anaan bakka hin deemutti na gaggeessee deebi'a. Sa'aatiin ani aannan mucaadhaaf fidu yeroo ga'utti barrii duuba dhaabbatee na eega. Jaalala addaas waliif qabna ture. Haasoon keenyi guyyaa tokkoyyuu nun nuffisiisu. Jireenyi isaan alaas anaaf abjuu ture. Haa ta'u malee garuu guyyaa tokko otuun mana barumsaatii galaa jiru barataan kutaa 8ffaa baratu tokko yeroonni hanga manaatti na gaggeessu arge. Innis kanaan booddee mucaa kana waliin akkasin agarree naan jedhe. Anis tole ergan isa jedhee booddee bulee mucaa kana waliin wal waraanuu isaan dhaga'e. Baacaanis ji'a muraasaaf mana hidhaa keessatti darbatame. Anis wanta kana otoon qulqulleeffatiin maaliif ariifattee akkana raawwatte jedheen yeroon isa gaafadhu si maddiitti nama kamiyyuu arguun barbaadu waa'ee keef lubbuu koyyuu nan wareegaa naan jedhe. Innis turtii booddee adabbii isaa fudhatee mana hidhaatii yeroo ba'utti jaalalli keenyi akkuma duraatti itti fufe. Anaa fi Baalchaa maddii keessa wal dhungachuurraan ala hariiroo waa tokkoyyuu waliif hin qabnu ture. Baay'ees na gorsa. Hunduu guyyaa isaa eega malee ni gahaa naan jedhas ture. Haa ta'u malee bakka ani galu sanaatii haati kana dura na galchite kan magaalaa Finfinnee firoottan ishee bira deemeen barumsa kootoon baradhu hojii akkan isaan gargaaru na gaafatte. Anis dubbii kana Baalchaa kootti himuuf yeroon deemu Baalchaan bakka hojii isaan jiru ture. Kanumaanis shanyii koo baafadheen gara magaalaa Burraayyuutti barumsa galgalaa kutaa 5ffaa barachuu nee gale. Baalchaa koof bilbiluun an bilbilan qabu ture. Yeroon kunis anaaf Baalchaatiin gargar nu baaste. Anis kutaa 7ffaa ergan ga'ee booddee hiriyaan koo tokko maaliif anaafisi biyya hambaa deemnee jireenya keenya hin jijjiirrannu jettee yaada naaf dhiyeessiteen anis jireenya naan dabarre keessatti haala kanaan hojjechaa jiraachuu koorra achi deemeen rakkadheen yoo manaaf darbee wayyaadheen otuu qarshii tokkollee harkaan qabaatiin yaada ishee irratti walii gale. Anis dallaalotaan qarshii keessan ergan deemee booddee siniif hin kaffaleedheen piroosesii jalqabeen yeroo gabaabaa keessatti imala koo gara biyya Beeruutitti taasise. Biyya kana keessattis otuu maatii koo waliin qunnamiin hiriyaa koo kanallee bakka inni jiru hin beekiin waggaa 4 dabarse. Anis kanaan booddee haaluma kamiiniyyuu biyya kootti galeen abbaa koo fi obboloota koo gargaaruu qaba jedheen yeroon bilbila isaanii barbaaddadheen bakka isaan jiran beekeen gara biyyaatti deebi'u abbaan koo bakka duraan jiraachaa turerraa gara magaalaa Baakkootti malee jiraachuu akka jalqabeen dhaga'e. Kanumaanis abbaa koo fi obboloota koo gargaaruuf yogguun gara magaalaa Baakkootti malu abbaan koo ani magaalaa Baakkoo seeneen torbee tokko dura lubbuunsaa dabarteen dhaga'e. Kunis gadda guddaa na keessatti uume. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Otuun torbee tokko durseen bakka hin jirurraa ka'eera ta'ee yookiin bakka isaan jiran beekeera ta'ee ija abbaa koollee arguudhaaf carraa nan qaban ture. Garuu kan Rabbi jedhetu caala. Yeroo ammaa kanattis obboloota koo carraa argadheen gargaaraaniin jira. Baalchaa koo ergan iyyaafadhee dhabee booddee ammas deebi'een biyya hambaa keessa jiraachaa jira. Ani ergan isa argee yeroo ammaa kanatti waggaa 10 guuteera. Hariiroo jaalalaa nama biraa waliin uummadhus onneen jaalalaa koo cufamtee ni jaalalaa koos na jalaa hatamee kunoo hiyyeettii jaalalaa ta'een jiraachaatiin jira. Namni jiru wal arga kan du'etu waliin argu akkuma jedhan anaa fi Baalchaan guyyaa tokko lafa kanarratti wal arguu dandeenya. Yoo beektaniin guyyaama tokko sagalee masaallee akkan dhaga'uuf hadaraa keessan maaloo na gargaara. Fayyaaf nagaa bakka jirtanitti siniif haa laatu. Warqeetii Dubaa irraa nagaa galatooma. Askootu asiin jira kallayyoo mudhiifoo hamee jira. Ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'uchaa. Egaan guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenya Warqeetii Dubaa irraa nuuf ergitee isiniif qopheessee qindeesseen hin ka'e akka seeraan na dhaggeeffattaniif caqastan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya Warqeetii xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomisii jenna. Xalayaan barreeffama kee nuuf ergitee bu'aa bahii jireenyaa hedduu kan qabuu fi baay'ee kan nama barsiisu tokko keenyaaf illee bakka jirrutti fakkeenya guddaa kan nuuf ta'u akka ta'e armaan duratti ilaalleerra. Atis guddaa galatoomisii jenna. Waaqayyoo jajjabinaa fi humna bakka jirtu hundumaatti siif haa laatu. Bolonni koo maatiin qophii Oromiyaa 24 illee yaada jajjabinaa fi yoo hiriyaa keenya Baalchaa jedhamu kana beektan akka komentii jalatti barreessitanii fi kabajaan isin gaafadha. Obboleettiin keenyis komentii yeroo dubbistu maqaa abbaa Baalchaa yookiin maqaa abbaa isaa otoo nuuf keessee asumaan kabajaan isin gaafadha. Anis miiseejii kee akkuma barreessitetti komentii jalqabaa irratti siif hin barreessa yookiin karaa keessaas na qunnamuu ni dandeessa. Obboloonni koo obboleettiin
keenya kun firiyaa ishee waliin akka wal argitee yoo xiqqaatee sagaleetiin illee akka wal baraniif akka deeggartan asumaan kabajaan isin gaafadha. Egaan jaalalli ijoollummaa irratti nama qabde bakkaa fi iddoo dhugaa waan qabduuf haga lubbuun keenya darbuutti illee waan nama keessaa baduu hin dandeenyedha. Obboleettii keenya kanarraas kan nuti argaa jirru haaluma armaan namoota hedduu keessatti mul'atu jaalalli jalqabaa kabajaa fi ulfina wal danda'uu fi wal qixxummaa of keessatti kan qabaatee fi yoomillee dagatamuu kan hin dandeenye ta'uu jireenya dhala namaa keessatti otoon irraanfatamiin akka seenaatti kan yaadatamudha. Haga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaawwan jireenyaa fi odeeffannoowwan guyyaa guyyaa biyya keessaa fi biyya alaa keessatti ta'an isiniif qabatee kan dhiyaatudha. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya taatanii seenaawwan jireenyaa xalayaawwan jaalalaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'an karaa bilbila keenya karaa teelegiraamii komentii jalqabaa irratti argamuun nuuf ergitanii akka obboloota keenya waliin wal barsiisnuuf firee keessan akka baatan asumaan kabajaan isin gaafadha. Share, like fi subscribe gochuun deeggarsa keessaniin ammayyuu nu gargaaraa isiniin jenna. Qopheessuuf qindeessuun kan isin waliin ture Gammachiis Tashoomeeti. Guyyaa borii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Horaa bulaa. Askootu asiin jira kallayyoo mudhiifoo hamee jira. Warri kun warri yaabee beetu faana.